Mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha hiriiraa Sinodoosii Itoophiyaa balaaleffate. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa har'a baaseen humnoota Habashaa olaantummaa barbaadan amantaa dabeeffatanii dantaa siyaasaa galmaan ga'uuf carraaquu jechuudhaan balaaleffateera. Humnoonni olaantummaa baranii walqixxummaa balfan kootii malee keenyaa kan hin beekne ijaarsa sirnaa jabaa fi utubaa dimokiraasii lafa dhaabuuf hojii hojjetamaa jiru danquuf ajandaa biyyaaf hin tolle facaasuu hojii isaanii taasifachaa jiraachuun irra gahameera jedha ibsi kun. Ibsa kana keessatti kanneen olaantummaa malee walqixxummaa hin feene leellistoota sirna mootii gonfoo finxaaleyyii Amaaraa ofiin jedhan ta'uun ibsameera. Humnoonni kun kanneen eenyummaa Oromoo hin jaallannee fi saba Oromoo lafarraa balleessuuf kan tattaafatan ta'anii garuu amantaa Ortodoksii golgaa godhatanii socho'aa kan jiran ta'uun isaanii akka bira ga'ame hubachiiseera. Fedhii fi ajandaan isaanii kun kan hin milkoofne ta'uunis himameera. Kaayyoon isaanii biyya aadaa fi duudhaa afaanii fi amantaan tokko olaantummaa keessatti argatu dhaabuuf ta'us kun qabsoo sabootaatiin al tokkoof isa dhumaaf awwaalameera. Hiriirri rakkoo mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti uumame golgaa godhachuun qeessota Habashaatiin waamamaa jiru nagaa biyyaa irratti kan kiyyeeffame waan ta'eef fudhatama hin qabu. Uummanni keenyas rakkoon mana amantichaa keessatti uumamee jiru dhimma amantaa bira darbee ajandaa siyaasaa finxaalessitoota dheebuu aangoo fi saboota bituu qabanii akka ta'e hubachuun waamicha kana irraa akka of qusatu hubachiifameera. Humnoonni Amaaraa amantii Ortodoksii dawoo godhachuudhaan waggoota dheeraaf uummata Oromoo fi saboota kaan saamaa fi rakkisaa turan, ajjeesaa fi qeerraa buqqaasaa turan tibbana golgaan isaanii waan jalaa cabeef boo'icha guddaatti jiru. Kan du'e akkuma hin kaane awwaalli golgaa isaanii kunis Oromiyaa keessatti bal'inaan geggeeffamaa jira. Ammaan booda hiddi dhiigaa Oromiyaa cooloksaa ba'ee ciramee kan badaa jiru ta'uunsaa ibsamaa jira. Odeeffannoo birootiin haga walitti deebinutti chaanaalii YouTube keenyaa Daandii Baaroo jedhu subscribe gochuun akkasumallee Telegiraamii chaanaalii Daandii Baaroo jedhu TikTokii fi Facebook irraan nu argachuu dandeessu.